Sorry, babe. Presidente Mohamed Shah. لا إله إلا جارتي ما بقول أنا جارتو. Ati jarti tak sudah berjar kerja kita nugas sih kalau boleh jadi orang gitu. Miskin aku. Betul. Kolget itu kan. Kolget amr batao. Ya. Saya film barat tu aku. Nah, kolget ini akan nimbal balegot. Wari video wara bugudu aljara jira kama men sarbat adam aljara jira United aljara jira kamera le wari kamera gurguda kawne me kajira ፕሬዝዳንታችን እንደዚህ ሲዋረድ ቪዲዮ የቀረጻችሁና የፖስታችሁ ሰው እኛም ይቅርታ የትንጎኑ ዋይድ ላይ ይቅርታ የትንጎኑ ربابي كوبيا دربي والله انكم بتروحوا ما مين انا كنا مين ما تبات اي ابو متى جندي كانت تقول فينا بريزيدنت كده معلوم من غراني ثانيه كدغا جبات كونجر ابر تاب غورا كل فريدا namni gazi senu barbadan kabiya faranji tira ergata jirta warra kana tarafa live goli push gora go tare faranji tana darba yalla blash sare faranji order namni presidenti ape guba goli guta tena Mamatin to kana makadirasi kita demam merbe ambi presidenti ke najala tamam kabajama bagarab bisibat bagarab wala bagarab bisibat wa me kapse mada ke tiduan kafal te kama kafara ዶክተር ገልች ከም ብላ እስኪ በእናትህ በጣም እያቃጠለኝ ነው በተራም ወላሂ ላዚ ወዮ እሺ ዶክተር ናስራ ኮት ዶክተር ናስራ ያያል እንቲም ደዋሻ አይደለም ኮሜንት ጀለት ይላል manni itti godhi kwaamil kaanirri gatansa maajuun jedha asli girmachuun dhufee maal isheen irratti godhani na presidenti ro sena isani imajira chai jarti irratti ganna itte amma dawam maalin lukane la ilaha illallah ya gubadhu bakka khair abba mana sanne obboleti agra ani agubadhu miti dawa itti agubadhu yeti marre kolgeti ati dibbu kolgeti wallahi dawa kolgeti mananjir kolgeti male dawam branch ne dawo kolgeti dibe oh my god I'm sorry anu renda dogo arkina shaina na kamke sanmat yo tum misat no arkan rigina kamale mame godi ko de na tu solo it's okay mame ni sobubar wallahi billah mame wa subhanahu I am sorry my brother mame understand I am sorry so sorry nasra yes nasra or nasra dante kairo jiru kokati wante gurin dembe to waye ke asayat tema dila jiru takka walina garrena bin rabbi
Prezidaantii fi daanjeen feemasi faayiloo tuqxanaa tura maafnu waaqtataa jirti. Amma dirmadhu naan jedhan dhugaa maameen gubate birna barreessartittaa kee kootu muuxannoo qabdu nu dirmadhu jaanii bagaan dhufe maamee koo kolkeetii si ajajeera. Badaanaatu ajajeef kolkeetis dura ajajeefanu. Lakkii gaara dhufee fi godhe adabu godhe. Hoo. Ittiin migaa iftu. Maalicha nasaa wanni tu'amanii fi. Shaayiin akka miilarra jiidhu osoo meeshaa isaa irratti jiidhee jiraattee jette ijoollee shamarranii maal jechuudha koomentii jalatti. Maal jaani? Amma dhugaa eenyurra naqee osoo akka miila isaa irra jige meeshaa isa kilaashii isaa irratti jigee jiraate shaayiin sun jiraa jiru warri shamarranii. Maal jechuudha du'aayiidha waa baal. asii barraada irra naqamemu. Dhiifama daqiiqaa tokko naa kennama. Okay. Daqiiqaa tokko naa dubbadhu. Eeyyee. Akkanaan gubadhe kana rabbi isin hin gubine. Wanta ani waa wayii irraa barumsa fudha yaajama. Ani yeroo dhan kufaatii koo irraan barumsa fudha. Waan kanarraa wantan baradhe sila tapha kana yeroo jalqabnu soomni kun galuuf bultii lama tafe. Yaajamaa geemii qofa irratti miti taayimingiini rabbiin biras jira. Kanaafuu bultii lamman kana bareechine akka feene dubbannu akka barbaanne wal arrabsinu kanaafan seene. Barumsan arganne yoomuu jechuudhaan rabbiin yoo inni nabiyyi fide isiniin galu yaajama. Shaayifeer musiitu. Boy dhiifama gaafa. Maragaa. Boy. La ilaha illallah. Boy akkas rabbiin nama. Onnee idillee uumama kuma lama galchaame goota nuu jecha gubatee badii ofii beekee rabbittillee deebi'e. Wallahi qalbii keessanii cabsaa fuutu naa jedha. Maamii dursee ani dhiifama sii godhee jira afuun Kuma lama guutaa dura kuma lama galcha. Si Goota nuu jecha gubatee badii ofillee beekee rabbillee dhiifama gaafate kuma lama galcha. Pirezidaantii Maammee. Asli nasra namante erti anti kisa jirani jirtina dhiki mala. No sooman dhufee jira rabbi afuun lamame wallolaa walla naaf inni torbee lama duras wallollee jira. Garaa walitti hin qabanii. Dhiifama. Rabbi jecha Deemuun rabbi jecha dhiifama. deemuu amma deemsa caammaa minaamanii nu fadhu jechuudha kana booda. miila qullaa deemu. Alishaa kiyya gara tokko miila qullaa deemi kana booda akka hora soddaati. Yes. Mame. Mee maal jechuun maalum godha manaa kimi deemu adda Dhage waan sitti mumame dhugaa yoo dhugatti sitti naqame kopheen uffatini ammas firraan dhiqin. Marmatai. Daara gaaftaa leessa gadda Jaartii ta'e dhiifama gaafadhu itti sitti. Yeah. Eenyusheen? Sidii simma inni waan irra kan naqame laali jee. Ati suuraa namaa hojjetiiftee afattee irra qabaata pirezidaanti. Way waa gudii nu qabatte maamee haadha mana isaati moo inni? Lakkee. Jaartii dhiifama gaafadhu maamee itti sitti aare yeroo ati akkasitti harka irra kaatan jettu. Wallatti dhiifama gaafadhu. Ni dungotaa dhiifama gaafatti hin jirin maamee nama soomana as baatee dungotee barbaade. Nasraa yoo ijaarratti dungatanii. Oromoo keessaa faranjii maamee qabna barbaade. Manni kan kee. As baatee kiisiin gisa. Dhiifama gaafadhu jaartii ani ni baay'ee. Iftuu nasraa miira keessa galchimee haadha manaa jedhii nama gaafatu asii dhiifama. Mamme. Mega galanii kuma tokko dhibba ja'a mallee. Nasraa miira keessa galchime. Naagguuta kuma lamaan. Kuma lama guutaa hin galchu. Alicha. Afaan kee qabi Kuma lama guutaa. Maaliif qaba? Hin qabin. Wantoota as fidde kaabiraan. Naman dhiibinati. Marata rabbi. Jaartii ta'e dhiifama gaafadhu maamee isitti mufatee wayita akkasitti na ammattee akkas na gootee yaaraa daali jinaan jette jettan sitti aartee.
Mudi kaisan turun gizi sana kesra kate. Dhiifamni kiisingii mana hin ta'u maamlee 2,000 golcha guutaa garuu akka kiisingii godhee dhiifama qaban. Yoo osoo jaartii turan naqee moo duraa naqamtee irratti naa himaa kan mana uffan. Osuma Yaafiriin abaarte bakka mateetti. story oson mudau. Aku fermusiidhaan hin mallattoo agarsiisaa dhageefti. Laa ilaalle maal dogongortee. Fermusii ammaddeen akka fakkeenyaatti maal qadiin kan koomatti waliyyiiti rabbiin waan itti man dhaggeeffatanas ta'a. Ilaa kanarraa rabbiin waa danuu barsiisa. Warra itti maal hin jedhu an fakkeenya waa wayii qodaa wayiitiin minaamini jaaladha. Fakkeenyaaf waa dhungutiisu dhungataan barsiisa beektati. Inna warra kootiin maal hin jedhu yaa warra uffata daraan jedheen seenaa wayii maal agarsiisa akkaataa jarri na godhan. Tinnan ishi bayyettee hojii wayii qabate sii galee. Wallaahi achumaan fermusii wayii na bireera isa kaasee intalli wayii akka ta'e akkasoo ta'edheen mudannoo koo himaa jira. Macarrashaarra arki koo mudi'aate. Xalaatish dibbinni xalaatish indazaa qollee wiiggata. Xaatiin akka sana jaalladhu na jibbisiisa. Nasaba koo. Dhage animaa baga rabbi miila godhe. Akkatti qabannaan kee gaarii miti gaariin turre silaa bakka biraatti naqamee salphannee jirraarra. Meeshaa irratti gubee agalgalootu wucci sin godhe. Innis ikkoo siluma inni namni danuu maal godhata amma namichi jennee jabanna. Akkuma warra kee dhungattee naan jedhee hin gadda. Maaliif jenna? Arrabni kun ittiin nama arrabsuuf, ittiin buna dhuguuf, ittiin qaamuuf, bishaan ittiin dhuguuf malee iddoo kana hin godhamu naan jedhe. Ton dogongoree jira namni seera jaalalaan baranne san. Qooyi. Exercise waan jedhamutu jiraan jedhe. Exercise ituu dubartiin akkamitti godhamti jennaan hin kaafatte. Fiigaa dhattee jedhe itti namatti kufuudhe. Innaan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Isheen jedheen inti goolii wayii galchaarta wayii. Inti wayii lissinii